Ashamaa harka fuunee kabajamtoonni fi hordoftoonni maatii Masloota Taataan hundi keessanuu kan biyya keessa jirtanis kan biyya hambaa keessa jirtanis nageenyi araarri waaqayyoo isiniif haa baay'atu jecha akkasumas bakka jirtanitti bakka deemtanitti bakka teechanitti waaqayyoo bakka jirtanitti isin haa eegu hunda keenya iyyuu nu haa eegu akkasumas obboleewwan koo biyya hambaa keessa jirtan akkuma anaa hojiidhaaf jettanii biyya keessan keessaa hawaasa waaqayyo isin haa eegu dhugaa waaqayyo maaliif kan nama eegu waaqayyo tokkicha waaqayyo hunda keenya iyyuu nu haa eegu baay'ee nama sodaachisa jechuudha waaqayyo bichaan abidda kana keessa anas obboleewwan koo biyya kana keessa jiranillee waaqayyo bichaan isaan haa baasee biyya isaaniitti hundumti keenya iyyuu hojiidhaaf biyyaa baane jechuudha jaalanneetii wanti kan biyya keenya gallakkisnee kan daa'ima qabnu daa'ima keenya kan maatii qabnu maatii keenya kan wantoota garaagaraa biyya keenya keessatti ganneen biyya hambaa keessatti abidda gandaa keessatti barahaa gandaa keessatti gubachaa jirru jaalanneetii miti haala jireenya biyya hambaa ijoollee biyya hambaa jirantu namaa beeka malee warri biyya keessa jiru namaaf hin beeku jechuudha. Garuu waaqayyo bichaan madaala lamii bichaan biyya keenyaafis biyya nagaa nuuf godhee nus immoo bakka jirrutti nagaa nu eege nagaan bichaa biyya keenyatti deebisee nu haa galchu dhugaa ibtuu ijoolleen beeruutii keessa jirruufaa jechuudha. Anarraa nu qabee obboleewwan koo dhugaa waaqayyo bakka jirtanitti isin haa eegu abidda boba'uu kana keessaa waaqayyo isin haa baasu nama kamiimaan taane namni hojiidhaaf biyya keessan keessaa baatanii barakaa kana keessatti hin gallamu hin duune jettanii sodaan laphee keessan irratti biqilee jiru waaqayyo nagaan biyya keessanitti isin haa galchu biyyaa hojii namaatirra ooltuu halkan hirriba dhabdanii maal ta'inna laata lixxeetoo lafti kun bari'aa laata jettanii sodaachaa jirtan waaqayyo isin haa eegu waaqayyo hunda keenya iyyuu nu haa eegu dhugaa baay'ee sodaachisaadha dhugaa waaqayyo bichaa waaqumti nu haa eegu waaqayyumti bichaan ga'ee jedhee biyyaafis araara haa buusu nus nuuf nu haa eegu garuu baay'ee sodaachisee baay'ee ulfaataa ta'ee jira dhugaa maaliif guyyaa dadhabaa oollee galgala deemnee yoo gadi jijjiisnee rafne yoo manni muruu nurratti kirkiree nurratti ifannu jedhu fageenyarraa kanatti uwwisee dhoka'u kanatti manni muruu nurratti hollatu osoo nu bira ta'e yoo akkam taana osoo bakka nu jirru jiraannee naannoo keenya iddoo safara keenyatti wannu jedhee maal ta'a dhugaa rabbii hundumti keessanuu waaqayyo isin wajjinaa ta'u akkasumas obboleewwan koo waaqayyo nuuf kadhadhaa maaliif gargaarsa isin nuuf gootan Dubaayis jiraatanii Suudis jiraatanii biyyoota biraa keessas jiraatanii waaqayyo bichaan obboleewwan keenya nagaan nuuf haa galchu jedha waaqayyo nuuf kadhadhaa waan biraallee nuuf hin godhinaa jechuudha waaqayyo isin haa eegu jedha waaqayyo nuuf kadhadhaa nama tokkorra lamarra sadii irraa afurirra waaqayyoolii kadhanne waaqayyo nama tokko garaa qulqulluu nama tokko laalee tokkoof dhaga'uu danda'a akka haxaatii keenya akka cubbuu keenya waaqayyo nutti ilaalu cubbuun keenya baay'ee baay'atee jira dhugaa humna keenya ol garuu waaqayyo cubbuu kana keessaa nu haa baasu biyya keenyattis nagaan nu haa galchu akka biyya keenya baanitti biyya hambaatitti nu hambisin akka maatiin keenya nu dhoobatanitti akka kan ijoollee qabnu ijoolleen keenya nu dhoobatanitti akka nu ijoollee keenya dhoobannetti maatiin keenya akka nu dhoobatanitti nus maatii keenya akka dhoobannetti waaqayyo biyya hambaa keessatti homaa nu hin godhin waaqayyo isinis haa eegu anas na haa eegu lammii Itoophiyaa kan ta'e hundataa kan biyya barahaa kana keessatti abidda boba'u kana keessatti rakkoo keessa jirtan waaqayyo isin haa eegu akkasumas immoo obboleewwan keenya rakkatanii madaamin isaanii gattee biraa tasaafattee wantoota garaagaraa rakkina garaagaraa keessa jiranillee waaqayyo isin haa eegu obboleewwan koo
waaqayyo irraa abdii kutina. Amantii kamiyyuu qabattanii waaqayyo irraa abdii kutina. Waaqayyo nama hin gatu. Inni nu hin gatu jechuudha waan nu oli nu hin gatu. Inni waaqa garaa garbaatti sila ta'eef inni nu hin gatu. Inni hoolota isaa hin gatu. Akkuma hoolota 100 keessaa takkittiin baddee takkittii barbaada jedhee dhufee lafa kanarratti siqaayii meeqa argee nuuf jedhee garafame, nuuf jedhee fannifame, nuuf jedhee du'ee du'a moo'ee ka'e. Akkasuma ammallee ijoollee isaa barahaa keessa jiran kana yaa eegu. Inni waaqayyo tokkichi kanumaa hin dadhabne. Namni hin dadhabaa inni kan hin dadhabne. Namni hin aaraa inni kan nutti hin aarre. Namni hin gaddaa inni kan nutti hin gaddine. Waaqayyo tokkichi bichaan nu haa eegu. Inni bichaan miratii isaatiin ga'e jedhee araara miratii isaa nuuf haa buusu. Inni bichaan nu haa eegu. Yaa waaqayyo jedha waaqayyo keessanitti garaa qulqulluudhaan laphee qulqulluudhaan waaqayyo keessanitti of kenna. Waaqayyo nu hin gatu. Waaqayyo isin hin gatin. Waaqayyo isin wajjin haa ta'u. Inni guddichi garaa garbaa. Inni kan guddaaf xiqqaa addaan hin baasne, kan hiyyeessaaf dureessa addaan hin baasne. Inni isin haa eegu. Baddaattis, lagattis, gammoojjittis bakki jirtan hundattuu inni isin haa eegu. Inni nu haa eegu. Hunda keenya iyyuu waaqayyo nu haa eegu. Akka biyya keenyaa waan ittiin biyya hambaasetti nu hambisin miratii isaa nuuf kenne ga'ee jedhee biyya keenyas waaqayyo biyya nagaa nuuf godhee biyya keenyatti nu haa galchu. Karaa gallus nuuf haa sirreessu. Inni waan hundaa nuuf sirreessee akka biyya keenyatti galu waaqayyo nu haa gargaaru. Abidda kana keessaa yaa waaqayyo nu baasee abbaa koo qulqulluu Gabri'eel ati akkuma ijoollee sadeen abidda keessaa baaste nullee abidda kana keessaa nu baasee biyya keenyatti nu galchi. Ati nu gatin. Ati afaan diinasitti dabarsitee nu kenni. Ati biyya hambaa keessatti abidda kanatti nu kenni. Abidda kana keessaa nu baase. Yaa abbaa koo malaaku Qudus Mikaa'el ati kinfii keetiin nu eegi. Akka haxaatii keenya akka badii keenya nutti hin ilaalin. Durboo maaramee ati kan biyyarraa gara biyyaatti tasaddadde sigde. Ati ijoollee kee barahaa keessatti gubachaa jiran kan dhiifama isaanii kadhannaa isaanii abbaa keenya Yesuus Kiristoos fuulduratti kadhannaa isaanii kadhannaa keenya nuuf dhiyeessi haadha keenya. Ati qamisii kee karfaaffadhaan nu eegi haadha keenya. አደራሽ እንደንግል ማለት ጠብቂን አደራሽ ከክፉ መከራ ሰውዬን ከልጅሽ ከወዳጅሽ ይቅርታ ምሕረቱን ለምኝልን። ጸሎታችን ወደ ልጅሽ ወደ ወዳጅሽ አቅርቢልን። ድንግል ማርያም በእሳት አፍ አሳልፈሽ አትስጪ። አደራሽን ድንግል ማርያም አደራሽን ድንግል ማርያም አትጣይን። ከልጅሽ ከወዳጅሽ ልጆችሽ በሰው ሀገር እየተሳደዱ ነው። በሰው ሀገር እየተሳደዱ ነው። በእሳት ውስጥ እየተቃጠሉ ነው። ከዚህ እሳት ውስጥ ከልጅሽ ከወዳጅሽ ምሕረቱን ይቅርታውን ለምኝና ከዚህ እሳት ውስጥ ያውጣን። እኛ ምንም የለንም በሰው ሀገር ውስጥ እናት የለን፣ አባት የለን፣ ወንድም የለን። አንቺን ብቻ ነው ያለን። ልጅሽን ብቻ ነው ያለን። ልጅሽ ነው አባታችን። ከልጅሽ ከወዳጅሽ አደራሽን ይቅርታውን ለምኝልን። ኃጢአታችን ብዙ ነው። ኃጢአታችን ተቆጥሮ ማያልቅ። እንደ ኃጢአታችን አትቁጠሪብን እናታችን። ወይዘ ቅዱስ ገብርኤል አባቴ አንተ ከእሳት ውስጥ አውጣን። ቅዱስ ሚካኤል አባቴ አንተ ከዚህ መከራ አበሳ ውስጥ አውጣን። ወደ ሀገራችን በሰላም በደስታ መልሰን። አደራህን መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል አደራህን አትጣለን። አባቴ ቅዱስ መርቆሬዎስ አንተ ጠብቀን። ሰማዕቱ ቅዱስ ጊዮርጊስ አንተ ጠብቀን። እናታችን ቅድስት አርሴማ አንቺ በዘንባባሽ ጠብቂን። ሙሽራው ዑራኤል በመስቀልሽ ጠብቂን። እናቴ ክርስቶስ ሰምራ አንቺ ጠብቂን አደራሽ።
አትስጪን፣ በሞት አሳልፈሽ አትስጪን። አምላኬ ሆይ አትስጠን። በባዕድ ሀገር ምንም አታርገን። አቤቱ አምላኬ ይቅር በለን፣ ይቅር በለን።